Gaa'ela jechuun maal jechuudha? Abbaa manaa yookiis haadha manaa jechuun maal jechuudha? Gaa'ela jechuun harkisanii yookaan harkifamanii deemuu jechuu yommuu ta'u, haadha manaa yookiis abbaa manaa jechuun immoo kaayyoo waaqayyoo nama uumeef jiraachuu jechuudha. Kaayyoo waaqayyoo nama uumeef immoo maali? Kaayyoo waaqayyoo nama uumeef inni jalqabaaf inni dura namni kophaa jiraachuun isaa gaarii waan hin taanee fi kanaaf waliin jiraatanii wal akka gargaaraniif, inni guddaaf inni ijoon immoo waan uumame hundumaa irratti aaboo akka qabaatan, inni irra guddaa caalate immoo oraanii baay'achuu akka ta'edha. Kaayyoo waaqayyoo dhiira tokkos shamarree tokko uume inni guddaaf inni duraan isa kana. Kaayyoo waaqayyoo nu uume jechuudha. Itti waamamni keenya maalidha? Oraanii baay'achuu, uumama hundumaa irratti aaboo qabaachuu, isaanis harka jala galfachuu akka ta'edha. Seera uumamaa keessatti kan nu hubachiisu. Gaa'ila kan hundeesse waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu gaa'ila keessatti wedduu caalu keessatti yoo agarree waa'ee harkisanii deemuuf harkifamuu nu hubanna jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa'ila keessatti lamaanuma isaaniitu harkisa otoo hin ta'in haati manaa yookiis abbaan manaa hin harkisa yoo ta'e, haati manaa immoo harkifamtee deemuu qabdi jechuudha. Inni harkisu jabaatee harkisee deemu, inni harkifamus danda'ee jabaatee harkifamuu deemu jechuudha. Akka dubbii sagalee waaqayyootti. Fakkeenya tokko isinitti meetanii yeroo biraa walitti deebina. Fakkeenyi kunis abbaa manaa fi haadha manaa tokkotu tureera. Isaanis abbaan manaa godoo baadiyyaarra namni itti guddatan beekuu dandeessu godoo bula jechuudha bakkee ala. Isaa booda qeerransi tokkotu hin jira baay'ee isa rakkisaa. Innis qeerransi kun akka inni ulullee afuufuufidha kan inni barbaadu. Yeroo hundumaa fideetti kenna jechuudha. Kanaaf anoora akka dheeraa maallaa wayyaa akkam gochuun qaba jedheetu abbaa fi haadha isaatiin mari'atee jedhama. Isaa booda abbaan saafaati isaa akka godhii jedhaniin. Eeshii boolla gadi fageessiiti sirriitti qoti. Ulullicha immoo achi keessa buusi. Yommuu inni achi keessa fudhachuu gadi seenu keessatti qeerransi kanaa goraadheedhaan morma isaa kutee ajjeesi jedhanii abbaafaati. Isaa booda innis akkasuma godhe. Erga akkas godhee booda leenca kana fuudhee gateetti isaatti baateetu olii gadi fiiga. Leencis qeerransis du'aa waan ta'eefi irraatiin raafama gizeenni baatee olii gadi deemu jechuudha. Isaa booddee qeerransi kun fayyaadha se'aniitu namoonni kamuu itti siqanii irraa baasuu dadhabani. Abbaanis, haatis, obbolaanis hundumtuu ilaaleetuma yaa mucaakoo jedhanii olii gadi waataniitoo boo'u malee namni tokkotti siqeetoo qeerransa kana irraallee baasuuf namni yaale hin jiru jechuudha. Isaa booda haati manaan dhuftee jedhama. Haati manaa gaafa dhuftu irratti fiigdee dhaqxee irratti kuftee jedhama. Sanii booda qeerransi kun fayyaa otoo hin ta'in du'aa isaati. Achirratti egaa kan nuti hubannu waan tokko hubannaa jechuudha. Eenyutudha irra abbaa manaa kana jaalataa haadha isaa moo abbaa isaa, firoottan isaa, obbolaa isaa moo haadha manaa isaa kan jedhu achirratti hubannaa jechuudha. Kanaaf gaa'ela jechuun harkisanii yookiin harkifamanii deemuu jechuun asirratti hubannaa jedhee yaada. Yeroo gaarii qabaadha.